Dhimma Somaalilaand haaraan waliigaltee wal hubannoo Itoophiyaa fi bulchiinsi isaanii mallatteessan mormanii beekamtii argachuudhaaf jecha gara si'oolitti ni mallu jedhan. Aangawaan kun haasaa dilbata kaleessaa paarlaamaa irratti gaaffii koree dhimma alaatiin dhiyaateef deebii wayita kennan kana dubbatan. Ammayyuu taana. Aangawaan kun obbo Abdurrahmaan Daahin Adan jedhamu. Waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan irratti dhimmoonni fantaane sababii jiraniif jecha akka morman dubbatan. Itoophiyaa fi Soomaaliyaan erga rakkoo isaanii nagaan furuuf araara buusan booda hiree waliigaltee Somaalilaand hin baramne. Waggaa darbee yoona kana ture bulchaan Itoophiyaa Ministeerri Muummee Abiy Ahmedii fi Pirezidaantiin Somaalilaand Musee Bihi waliigaltee ulaa galaanaa kan mallatteessan. Museen filannoo taasifameen aangoorraa kaafamanii bulchiinsi biraa Somaalilaand bulchuu eegaleera. Aangawaa bulchiinsa haaraa muudaman kanatu waliigaltee kana qeeqe. Waliigaltee yaadannoo Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan iftoominaan qataa jedhanii qeeqan. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf dhimmi beekamtii kana isaan boodatti yaadnoo jedhu. Bakkeen Somaalilaandiif beekamtiin kennina itti jedhame hin jiru jechuun paarlaamaa irratti dubbatan. Aangawaan kun Somaalilaand akkuma waggoota 33 darbaniif gaafachaa turte ammallee beekamtii addunyaa argachuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Haa ta'u malee beekamtiif jecha wanta biyya keenya miidhaa keessa galchuu keessan seennu jechuun dubbatanii. Dhimma aangawaa kana irratti gama mootummaa Itoophiyaa ammatti wanti dubbatamee hin jiru. Somaalilaand waggoota 33 dura walabummaa labsattus Soomaaliyaan garuu akka qaama isheetti ishee ilaalti. Siyaasaa gameessa obbo Bulchaa Dammaqsaa umurii ganna 95tti du'aan boqochuun isaanii guyyaa har'aa dhagahameera. Ayyuun dinagdee kun bara mootii Haayile Sillaasee alatti digirii lammataa isaanii baratanii dhufanii Yilmaa Dheeressaa jala hanga ministeera deetaa ministeera maallaqaa ta'uun tajaajilaniiru. Eegasiis hojjetaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii akkasumas boodarra bara addawaayii biyya alaatii biyyatti deebi'uudhaan paarlaamaa seenuu fi paartii hundeessuuttis fulla'aniiru. Du'a isaanii dursanii ka dubbatan bulchaan Itoophiyaa ministeera muummee Abiy Ahmad biyyaa fi Afrikaa kan tajaajilan nama waan itti amanan dubbatan jechuudhaan isaan ibsanii duun isaanii biyya miidhaa jedhan. Dhaabbileen siyaasaa KFO, ABO fi aangawoonni olaanoon garaagaraa fi kaanis du'a isaaniitti gadda itti dhaga'ame ibsaniiru. Inuma dhaabni isaan hundeessan warraaqsi Dimookiraatawaa Federaalawaa Oromoo dhaaba Koongireensii Uummata Oromoo wajjiniin walitti dhufuun KFO hundeesseera. Bara bulchiinsa Dargii eegalee kan isaan beekan immoo dura ta'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaadha. Waa'ee isaanii ammayyuu taanaa gaafateera. Biyya Itoophiyaa jedhamus haa ta'u, qabsoo Oromoo keessattis haa ta'u nama barbaay'ee turedha. Mootummaa Itoophiyaa keessatti amma yeroo nugusaa nama amma Sekitir Miteerii ministeera deetaatti nama ol guddatedha. Sana booddee baay'ee World Baankii keessa nama baay'ee barbaay'ee turedha. Afrikaas biyya baay'ee achi deemee hojjetedha. Especially gara dhumaa immoo gara qabsoo Oromoo gargaaruu keessa seenee amma obdiin uumuutti deemeera. Tokkummaa Oromootii fi obdiin sun immoo nuuna walitti makamnee akka amma dhaabaa paartii tokko taanee hojjennu ammasitti wajjin deemneerra. Ikoonomiksii baratanii waan biyya kanaa gubbaatti warra jireenya biyya kanaa, guddina biyya kanaa, maal biyya kanaa qajeeltutti warra beekan keessaa tokkodha. Hunda caala kan isaan saba Itoophiyaatiin akka ta'utti wal baranii naannotti paarlaamaa galle 97 amma 2002tti innaa paarlaamaa ture sana. Paarlaamaan hundi suniyyuu paarlaamaa akka fakkaatu warra godhe keessaa tokko mootummaadha. Yeroo akkas jettan maal jechuu keessan paarlaamaan sun akka paarlaamaa fakkaatu? Innaa sana gaa bara sana lakkoofsaan xinnoo baay'annee gallee turre. Paarlaamaan egaa sana dura waan isuma mallassaatti taphatan ture. Kana booddees deebi'ee garuma sanatti deeme. Garuu innaa sana baay'annees galleerraa dubbii gurguddaa ijoo qabu. Dubbii lafaa ka'uu akka paarlaamaan tokko akka ta'utti dubbatee sabnis immoo akka dhagoo gochuu kan danda'u waan tokko waan ikonomii Itoophiyaa gubbaatti waan dubbachaa turanii mallasiinis chaalenjii gochuu keessa turuuni. Wannaa sana gahee ofii warra akka ta'utti miseensota warra kaanirra adda godhee paarlaamichi akka namni akka dhaggeeffatu akka paarlaamaatti akka ilaalu gochuu sana keessa. Ammayyuu har'a iddoo baay'eetti argaan jira. San obbo Bulchaan sana dubbachaa ture.
namni baay'een poostii gochaa jira jechuu kooti. Bulchaan duraan Itoophiyaa obbo Mallas Zeenaawii obbo Bulchaatiin akkamiin hubatu ture yeroos? Mallas Zeenaawii waan hundaa nan beeka jedhuufi yaada warri kaan dubbatu yeroo baay'ee hin fudhatu garuu immoo warra sabooda irra dhufeera wayyuma wayyatu. Daangaas jira miti daangaa namaa eeguunis yeroo tokko kuma yaala amma danda'u yaala ture. Dubbii ikonomii kana gubbaatti yeroo baay'ee bulchaa wajjin walitti bu'aa turan. Waggoota dheeraaf siyaasa keessa jirtu obbo Bulchaatiinis waggoota dheeraaf beektuu jedheen tilmaama. Gumaachi isaanii guddaa siyaasa Oromoofis ta'uu danda'a siyaasa Itoophiyaafis ta'uu danda'a maali? Hunda caalaa gara dhumaa ani kanan ikonomii Itoophiyaa keessa inni paarlaamaatti isaan dubbatanii waan tokko obbo Bulchaan dubbachaa ture waan tokko akkuma jiru ta'ee amma Awaash baankii fa'aa baankii dhuunfaa calqabaa namni biyya kanaas Oromoon baay'een isaa ta'u namni biyya kanaas achi keessatti qooda fudhachaa jiru uumuu keessa hammani yaadadhutti hojii guddaa warra hojjete keessaa tokkodha. Baankii sun amma koomershaal baankii Itoophiyaa kanatti baankii daldala Itoophiyaatti aanee baankii guddaa lafa qabatee akka baankii dhuunfaatti waan tokko hojjechaa yaalu achi keessa immoo namni Oromoon baay'een akka qabeenya horattus achi keessatti akka qabeenya bitatee achi keessa galus isa saaquu keessatti amma waan guddaa obbo Bulchaa taphate tokko sana. Akkuma jedhe paarlaamaa sana keessas waggaa 5 amma turretti dubbiin ikonomii naa ka'e isa mootummaan waan daataa kana faasobanii walitti qaqqabanii persentii 11 persentii meeqaan Itoophiyaan guddachaa jirti maal ta'aa jirti isa jiru kana fa'aa waan akkasii kana Mallas wajjiniin yeroo baay'ee naa walitti bu'an nan beeka. Kana caalammoo Mallasis yeroo baay'ee wajjin nu dubbisaa ture. Waajjiruma isaatti yeroo baay'ee nu dubbisaa ture. Achi gubbaatti obbo Bulchaan bareedee yaalaa ture jechuu kooti. Tole akka nama siyaasa tokkotti ilaalchi siyaasaa isaanii akkam ture obbo Bulchaan? Egaa obbo Bulchaan nama duriiti. Nuti immoo warra akka Mallas kana immoo warra kinuullee ammaati. Galee sobuunis rakkoo qabu siyaasa jedhanii sobuunis rakkoo qabu. Siyaasaa jedhanii waan hin taane dubbachuus siyaasaa jedhamee waan baay'ee hojjechuus warra rakkoo qabne wajjin jabeeshii tokko miti jechuu kooti. Galee wanti ta'uu fi yeroo tokko obbo Bulchaa biyyaa jedhee sabni nagaa argatu jedhee waa tokko godhu Mallas fa'aa immoo nuti gowwoomsineerraa nuti maal gooneerraa akka jedheen fudhachuu danda'u. Isa gubbaatti egaa nama durii obbo Bulchaa nama durii ta'u achi gubbaatti warra amma araadaa ofiin jedhee siyaasa keessa galee siyaasa waliin dha'ees bira darbuu danda'u bira darbuu yaaluu kana wajjiniin yeroo tokko qaaniin uumamaa jechuu kooti. Amma isaan du'anitti tarii wal quba qabdu turtanii? Booda kanaa dadhabaa deemani. Malee amma waajjira keenya isaa beekiskoo jiru sana saaqnee gaaf sana argitee abbayyuu si erguu danda'a. Bu'aa turan akkasii gara manatti hafuutti deeman si galee waan tokko wallaaluus tammaati. Egaa namni siyaasaa kan uummanni beekuun alatti akka nama dhuunfaatti immoo waan wal beektanii fi maal isaanii jaalattu tarii amala isaanii waa'ee isaanii kan namni hin beekne kan isin beektan jira. Isallee abbas jechuun na rakkisa. Garuu maal seetee barbaay'ee jira miti ammoo waggaa 90tti waan sabaa hojjechuu yaalaa turu. Akkuma isin jedhee Sinnaatu haa guddatu mootummaa Hayilasillaasee jedhamu sana keessas Oromoo warra jiru jedhamu keessaa tokko. Tole guddaa galatuma Profeesar. Gama kaaniin obbo Bulchaan paarlaamaa keessatti afaan Oromoo dubbachuudhaan beekamu. Tarii kun maal akeeka? Gaazexeessituu Tsadalee Lammaa uummata Oromoof oolmaa oolanii jetti. የፖለቲካ ሌጋሲያቸው በዛ ሰዓት በጣም ሚሊታራይዝድ የሆነ ነው። የኦሮሞ ፖለቲካ በጣም ኢህአዴግ መንግስት ሌጋሲን ሲያሳ ኢሳኒ አሞ የሮ ሰነ ቡልቺንሲ አደዋዊ ሲያሳ ኦሮሞ ሲያሳ ሎልቱማ ጎዴ ቱሬ ዋንተ ኢሳን በርባደን ሚቲዮቴ ዮ xiqqoo mormite abaawoo yookiin shoror keessaa siin jedhu yeroo paarlaamaa turan
dubbii taasisaniin obbo Bulchaan siyaasa siviilii gaggeessaa turan. Uummata Oromoof oolmaa guddaa oolaniiru. Siyaasa Oromoo loltummaatti ilaalamaa ture karaa salphaa fi nagaa ta'een gaggeessu ture. Akka ogeessa dinagdeetti wanta dubbataniin alatti wanti guddaa jedhu isa kanadha. Paarlaamaa keessatti guddina dinagdee Adwaawwiin galmeesse jedhu gaaffii irratti kaasu ture. Paarlaamaa keessas yeroo afaan Oromoo dubbataa turan kaayyoon isaanii siyaasa Oromoo siyaasa loltummaatti ilaalamaa ture jijjiiruuf yaadaniiti. Afaan Oromoon paarlaamaattis dubbatamuu danda'a ergaa jedhu dabarsuu barbaadaniiti. Hundeessituun barruu Addis Istaandard Tsadaaleen yeroo Finfinnee turte ollaa isaanii akka turte himte. Nama akkamii akka turan akkanaan himteetti. እንደ ጉርብትና የተዋወቅ ነው። በጣም ፖላይት ሰው ናት። ልጆችን በተለይ ማለት ህጻናት እዛ ሲጫወቱ ምናምን ቆመው ኦላ ታኔቱ ወልበሬ ኦቦ ቡልቻን baay'ee nama tasgabbii qabanidha. Ijoolleen yeroo taphatanillee dhaabbatanii dubbisanii darbu. Namoota gurguddaa miti daa'immanuu baay'ee isaan jaalatu. Kabaja guddaa namaaf qabu. Beekumsi isaanii baay'ee nama kakaasa. Mata duree kamuu osoo kaaftee itti dubbattee qajeelchaniis waliin mari'atu. Waan beekan dubbachuuf nama duubatti jedhan miti. Akka nama komii qaban miti. Nama waliin taa'anii haasa'u. Nama guddaa taates, xiqqaa taates, beekamaa taates ta'uu baattees yoo si baran sirriitti waliin haasa'uu dandeessa. Nama barbaaddee argachuu dandeessudha. Yeroo ofii namaa kennuu jechuun waan salphaa miti. Amala isaanii kana baay'ee man jaaladha. Naannoo Guduruu Wallaggaa Anaamuruutti sababii ijoolleen keessan bosona jiru jedhuun maatiin hidhaa fi dararaa cimaadhaaf saaxilamuu BBC'tti himatan. Namoonni hiikamanis jiraachuun eeramee jira. Dhimma kanarratti mootummaarraa deebiin arganne Firaa'ol Balaay dabalata qabdi. Jiraataan magaalaa Oborraa yaaddoo nageenyaaf jecha maqaan isaa akka hin ibsamne gaafate tokko sababa obboleessi isaa dargaggeessa naannoo gana 25 hidhattoota wabootti dabalameef abbaa fi haati isaa hidhamuu hima. Namni hidhattootatti dabalame kun dargaggeessa ganna 18 olii fi of danda'ee hireesaan murteeffachuu danda'u akka ta'e ibseera. Namootni sababa ijoolleen isaanii hidhattoota waraana bilisummaa Oromootti makamuun wal qabatuuf hidhaman torbee muraasaa hanga ji'a 9tti hidhamuu dubbata. Aanichatti namootni sababa kanaaf waajjira poolisii magaalaa Oborraatti hidhamuu ibsa. Ji'oota muraasaan dura gareen Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa himata jiraattotaa kana hordofuun qorachuuf gara aanichaa wayita dhaqanitti hidhamtoonni hedduun gadhiifamuu fi boodarra immoo deebi'anii to'atamuu hima. Jiraataa aanichaa biraa BBC'n dubbise haadhaa fi abbaa isaa mucaa keessan bosona seenee fidaa jedhamanii hidhamuu hima. Erga abbaa fi haati isaa hidhamanii obbolaan isaa rakkachuus dubbateera. Kana malees waqtii oomishni sassaabamutti maatiin hidhaman qabeenyi isaanii alatti manca'aa jiraachuu dubbateera. Torban muraasa darbe mandara tokko keessaa maatiin 17 hidhamuus ni dubbata jiraataan kun. Dhimma komii jiraattotaa kanarratti gaafachuuf bulchaa aanaa Amuruu obbo Dhiinsaa dhugumaa dubbisuuf yaallus itoo milkaa'iin hafeera. Bulchaan aanichaa miidiyaa biraatiin maatiin ijoollee isaanii bosona jiran akka fidaniif maatii to'achuun kallattiin kaa'amuu fi namootni to'ataman akka jiran akkasumas kanneen to'ataman qulqulleessuun akka gadhiifamanis dubbataniiru. Dhimma kanarratti Koomishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa damee Oromiyaarraa odeeffachuuf yaaliin goones milkoofne. Koomishinichi ibsa ji'a muraasaan dura baaseen maatii hidhuun hammaachuu himee ture. Koomishinichi gabaasa waggaa 5 baasee tureen maatii fi firoota miseensota waraana bilisummaa Oromoo yookaan kan isaaniin shakkamanirra dararaan gahaa turuu ibseera. Abbaa fi haati sababa ilmaan isaanii hidhattoota wabootti dabalaman jedhamuun hidhaman keessaa sanbata lamaan hidhaarraa gadhiifamuu jiraataan magaalaa Oborraa BBC'tti himaniiru. Maatiin ijoollee isaanii bosona seenan akka fidan dirqisiifamuun hidhamanii turan hundi akka gadhiifaman murtaa'u jiraataan magaalichaa kun dubbateera.